Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota qophii keenya kanaan haala gurmaa'insa Komishinii Karooraa fi Misooma Oromiyaa fi hojiiwwan ijoo inni irratti xiyyeeffatee hojjetu irratti qopheeffannee qabna. Turtiin keessan nu faana ta'uu isiniin jenna. Komishiniin Karooraa fi Misooma Oromiyaa labsii lakkoofsa 199 muraa 2008 kan hundeeffamee fi wixinee labsii qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiidhaan bahe labsii lakkoofsa 242 muraa 2014 bu'uureffachuun kan gurmaa'edha. Haaluma kanaan Komishiniin Karooraa fi Misooma Oromiyaa dameewwan ijoo 3 fi damee deeggarsaa tokko akkasumas daayirektaroota 15 of jalaa kan qabu yommuu ta'u, dameewwan kunniinis damee deeggarsaa, damee xilannoo fi maammata, damee karoora misoomaa fi damee hordoffiif gama raawwii karoora misoomaati. Komishinichi akkuma manneen hojii mootummaa kamitti ergaa mataa isaa qabate kan hundaa'e yommuu ta'u, ergamni ijoon manichaas misooma hawaasa dinagdee naannichaa beekumsaan hoogganu, itti fufiinsa guddina dinagdee fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu yoo ta'u, mul'anni komishinichaa immoo jiruuf jireenya uummata naannichaa itti fufiinsaan jijjiiruu keessatti handhuura hooggansa karoora misoomaa ta'uudha. Komishiniin Karooraa fi Misooma Oromiyaa galmoota gurguddoo 2 fi kaayyoowwan 11 qabatee hojjechaa jira. Galmoota kanneen keessaa inni jalqabaas ga'umsaa fi bu'aa qabeessummaa raawwii mootummaa dabaluu fi qulqullina ragaa misoomaa mirkaneessuudha. Komishinichi manneen hojii mootummaa kan biroo fi dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa adda addaatiif akkaataa barbaachisummaa isaatti tajaajila adda addaa ni kenna. Tajaajiloonni kanneenis tajaajila qonnoo piroofaayilii hawaasa dinagdee maamiltootaaf ni kenna. Tajaajila ragaawwan ji'oo ispeeshaalii maamiltootaaf ni kenna. Tajaajila ragaalee xilannoo yookaan istaatistikaa abistiraaktii naannoo kennu. Tajaajila akkaawuntii dinagdee naannoo fi dinagdee gooroo naannoo ni kenna. Tajaajila xiinxala piroojeektii naannoo ni kenna. Tajaajila qorannoo imaammata tarsiimoo misoomaa fi dhimma uummataa ni kenna. Sirna hordoffiif gama manneen hojii mootummaa naannichaaf ni kenna. Tajaajila tola ooltummaa haala qabatamaa irratti hundaa'e ni kenna. Tajaajila tola ooltummaa kanaan hiyyeessa baay'eetti mana ijaaree ijoollee harka qalleessaa baay'eef meeshaalee barnootaa bitee barsiisuu irra darbe abbummaan mana barnootaa sadarkaa gadii irraa kaasee hanga isaan eebbifamanii yuunivarsiitii irraa ba'anitti baasii hunda danda'u kaan barsiisaa jira, kaan immoo barsiisee eebbisiiseera. Komishinichi tajaajila tola ooltummaa kanaan magaalaa Walisootti namoota dhibee HIV dhiiga isaanii keessa jiruu fi ijoollee abbaa fi haadha hin qabne midhaan nyaataa fi meeshaalee bu'uura adda addaan waggoota baay'eedhaan walitti fufiinsaan deeggaraa kan turee fi achuma magaalichatti mana harka qalleessaa sadarkaa isaa eeggate ijaaruun harka qalleessaaf dabarsee kenneera. Baruma kanas magaalaa Beddelleetti mana harka qalleessaa tokko ijaaramaa kan jiruu fi yeroo dhiyootti harka qalleessaaf dabarfame kan kennamu ta'uu isaati. Hojiilee ijoo komishinichaan hojjetaman keessa Komishiniin Karooraa fi Misooma Oromiyaa raawwii misoomaa fi imaammataa dhimma uummataa irratti sochiiwwan manneen hojii mootummaa fi miti mootummaa taasisan ni qindeessa, qindoominaan ni hojjeta. Komishiniin Karooraa fi Misooma Oromiyaa guddina dinagdee fi misooma naannoo beekumsa irratti hundaa'uun geggeessuu fi qorannoowwan adda addaa ni geggeessa. Bu'aa qorannoo kana irraa argamaniin galtee karoora misoomaa yeroo giddu galeessaaf dheeraa walitti hidhu, karoora misoomaa fi imaammataa walitti hidhu, karoora misoomaa fi dhimma uummata naannichaa walitti hidhuu fi hojiirra oolmaa isaas hordofuudha. Akkasumas bu'aawwan qorannoo kanarraa argaman galtee imaammataa fooyyessuu fi haaraa bocuun kan hojiirra oolchu ta'a. Komishiniin Karooraa fi Misooma Oromiyaa haala qabatamaa naannichaatiin hojiirra oolmaa imaammatootaa fi tarsiimoowwan dhimma uummataa fi misoomaa xiinxaluun bu'aa fi dhiibbaa inni jiruuf jireenya uummataa keessatti qabu ni ifoomsa. Komishiniin Karooraa fi Misooma Oromiyaa dhimma uummataa fi misoomaa karoora misoomaa yeroo gabaabaa giddugaleessaa fi dheeraa keessatti ni idileessa. Yaadota tarsiimoo misoomaa fi filannoo ta'an muuxannoowwan gaggaarii naannoo fi biyyaalessaa walitti makuu fi babal'isuun imaammataa fooyyessuuf gargaaruu danda'an maddisiisu guddina dinagdee ariifataa fi haqa qabeessa ta'e mirkaneessuudha. Gandaaleen imaammata dhimma uummataa irratti ba'an akka hojiirra oolan ni qindeessa, karooraaf raawwii isaas ni hordofa. Komishiniin keenya haala
qabiinsaa fi kuusaa ragaalee manneen hojii mootummaa keessa jiran bifa dijitaalaan akka hojjetaman ragaawwan adda addaa bifa dijitaalaan akka ol kaa'amanii fi karoorrii fi gabaasii akkasumas madaalliin manneen hojii mootummaa bifa dijitaalaan akka gaggeeffamaniif moosaajii Oromiyaa Regional Integrated Development System jedhu ogeessota dhimmi kun ilaallatu Yuunivarsiitii Finfinnee fi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa irraa walitti baba'aa waliin abbaa taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa waliin ta'uun waggoota sadiif moosaajii misoomsaa ture gara xumuraatti fiduun yeroo dhiyoo keessatti faayidaa barbaachisuuf akka ooluuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jira. Tarsiimaawwan misooma dinagdee mootummaa naannichaa bu'a qabeessa taasisuuf sirna xiilannoo yookaan istaatiksii diriirsuun ragaa haala ammayyaa ta'een ni sassaba, xiinxaluu fi qindeessuun ni kuusa, ni maxxansa, ni raabsasi. Ragaalee hojii qorannoo fi qo'annoo adda addaatiif oolan sassaabuun hojii karoora misooma xiinxala imaammataa fi gamaagammi raawwii karoora misoomaa akka milkaa'uuf ni hojjeta. Tilmaama baay'ina uummataa yookaan population projection aanaalee, godinaalee fi bulchiinsa magaalotaa teessoo, umurii, saalaa fi kan biroon qopheessuun itti fayyadamtootaaf ni raabsa. Tilmaama baay'ina daa'imman umuriin isaanii barnootaaf ga'e aanaalee, bulchiinsa magaalotaa akkasumas godinaalee, saalaa fi umuriin ni qopheessa. Qaamolee barbaadaniif tajaajilaaf akka ooluuf ni taasisa. Hojiiwwan ijoo Komishinii Karooraa fi Misooma Oromiyaa keessaa inni biroon qo'annoo piroofaayilii hawaasa dinagdee fi ji'oo-ispaashaaliidha. Waggaa lama lamaan dookimentoota piroofaayilii hawaasa dinagdee aanaalee, godinaalee, magaalotaa fi naannoo qopheessuuf akka oolu karoora misooma naannichaaf galtee akka ta'uuf xiinxaluun ni maxxansa, hojiif akka oolan ni taasisa. Dookimentii piroofaayilii hawaasa dinagdee naannoo bara baraan qopheessuun tajaajila barbaadamuuf ni oolcha. Waggoota 5 qo'annoo fiizikaala ji'oogiraafii gaggeessuu fi atilaasii naannoo qopheessuun ni maxxansa, itti fayyadamtootaaf hojiirra ni oolcha. Hojiiwwan qo'annoo siyaasaa, kaartaa fi ji'oogiraafii guddinaa fi itti fufiinsa misooma naannichaaf gargaaran ni gaggeessa. Hojiiwwan kaartolee bulchiisaa fi facaatii adda addaa agarsiisan gurmaa'insa haaraa qopheessuun hojiif akka oolan ni godha. Komishinichi akkaawuntii dinagdee sadarkaa guddina dinagdee naannichaa agarsiisu ni qopheessa. Mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaatiif ni dhiyeessa, ni mirkaneessisa. Hanga dabalata bu'aa yookaan giroos vaaliyuu addidii maayikiroo ikoonoomii kutaalee dinagdee saffisa guddina agarsiistota tilmaama maayikiroo ikoonoomii adda addaa ni qopheessa. Hojiirra oolmaa isaas ni hordofa, ni gamaggama. Fedhii hawaasa dinagdee adda addaa irratti hundaa'uun moodeelota dinagdee naannichaa hunda galeessa ta'an bocuun qo'annoo ni gaggeessa. Hojiirra oolmaa isaas ni to'ata. Qophii moodeela dinagdee gooroo naannichaa cimaa ta'e olaantummaan gaggeessuu fi walitti hidhamiinsi dameewwan dinagdee wal simsiisuu fi wal deeggaruu isaanii ni gamaggama. Haalota dinagdee addunyaa fi biyyaalessaa barbaachisoo ta'anii fi hariiroo dinagdee naannichaa irratti dhiibbaa geessisan irratti qorannoo gaggeeffamu hordofuu fi filannoowwan furmaataa isaas ni maddisiisa. Komishinichi sirnaa fi kallattii karoora misooma naannichaa ni diriirsa. Hojiirra oolmaa isaas ni hordofa. Karoora tarsiimoo imala badhaadhinaa yeroo giddu galeessaaf dheeraa jechuun kan waggaa 10, kan waggaa 5 fi kan waggaa 3 fi agarsiistuu raawwii manneen hojii mootummaa sadarkaa naannoo jiran qopheessuun hojiirra oolmaa isaas ni hordofa. Sirna hojii qophii karooraa hirmaannaa hawaasaan qophaa'u shaakalsiisuuf naannolee horsiisee bula aanaalee fi godinaalee sagantaa kanaatiif filataman irratti leenjistoota kennameen hubannoo uumamee fi hojiirra oolmaa isaas ni hordofa. Komishinichi piroojektota misoomaa gurguddoo mootummaa naannichaatiin gaggeeffaman qaamolee mootummaa naannichaa dhimmi isaan ilaallatu waliin ta'uun raawwii isaas ni hordofa, ni madaalasi. Sagantaalee fi piroojektota guddina dinagdee naannichaa keessatti faayidaa olaanaa qabanii fi seerota qophaa'uu hin dandeenye ni qorata. Yommuu eeyyamamu hojiirras ni oolcha. Piroofaayilii piroojektota misoomaa bara baraan sadarkaa naannootti hojiirra oolaa jiran ragaa fi odeeffannoon wayitaawaa ta'e haala raawwii piroojektota misoomaa ibsu qopheessuun qaamolee dhimmi ilaallatuuf akka madda ragaatti dhiyeessuun hojiirra oolmaa isaas ni hordofa. Piroojektota misoomaa naannoo keenya baasii yeroo fi qulqullina karoorfameen akka raawwatamuuf akkasumas qisaasama qabeenyaa hir'isuu fi uummataaf tajaajila barbaachisu kennuu akka danda'uuf maanuwaalii sirna hooggansa piroojektota misoomaa qopheessuun hojiirra oolmaaf ni dhiyeessa. Kunis piroojektota naannoo keenya beekumsaa fi dandeettii isaa waan deeggaramu akka qabu godha. Sirna hordoffiif gamaggamaa waltawaa akka ta'u leenjii maalummaa hordoffii fi gamaggamaa irratti ni kenna. Hojiirra oolmaa isaas ni hordofa. Sirnaa fi hojimaata wal fakkaatuun hordoffiif gamaggamaa akka gaggeeffamu ittiin qajeelfama qopheessee hojiirra ni oolcha. Qaamolee dhimmi ilaaluu irratti ni hirmaachisa, waliinis ni hojjeta. Sirna hordoffiif gamaggamaa manneen hojii mootummaa naannichaa biratti beekame hojiirra akka oolu hubannoo ni uuma. Sirnichi madaqsuu fi raawwachiisuu wal qabate tooftaa dandeettiin manneen hojii mootummaa naannichaa irratti cimuu ni diriirsa, hojiirras ni oolcha.
bu'aa fi dhiibbaa karoora misoomaa yookaan impact evaluation yerootti madaaluun hawaasummaa, dinagdee fi naannoo irratti jijjiirama fidee ifatti ni agarsiisa. Hordoffii fi gamaaggamaa keessatti hirmaannaa uummataa fi qaamolee mootummaa ala yookaan stakeholders cimsuun iftoominaa fi itti gaafatamummaa guddisuuf ni hojjeta. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota qophii keenya hojiiwwan ijoo komishinii karooraaf misooma Oromiyaa karaa gabaabaan isiniif dhiyeessine goolabneerra. Waan nu daawwattaniif galata argadhaa. Horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.